Saayidoonii baay'ee dhukkubsateedhanii ergaa kaleessa viidiyoon Sumayyaan gadhiiste argee saatima sanaa kaasee bakka baay'ee tokko gaggabee hin nyaatu hin dhugu jedhanii hedduu tokko dhukkubsachaa jira jedhanii bakka baay'ee rifaatu haganan jedhamne rifateedhanii ijoollee achi isaa wajjin jiran hin dawwalee gaafadhee miiruma akkamii keessa jira laata maalumarra jira laata jedhee gaafadhee isallee dubbisee jennaanitu naa deebisuu didee garuu onlaayinii irra jira naa deebisuu didee barreeffama koyyuu irra galee ilaaluu didee jechuudha. Bakka waa baay'ee waan cinqii keessa jiru jechuudha. Duraa yeroo ittiin gaaffii waan tokko gaafadhu nama naa deebisa ture amma garuu zim jedhee jechuudha ofiittu sammuu isaa cinqamee jira waan ta'eef waan tokko nyaanne hin jarmimminaanii afaan isaa hin geenyedhaan ergee kaleessaati baay'ee tokko bakka humnaa walitti ta'ee nutummaan yoo waan jennu wallaallee har'a gaddarra oollee namni bakka walitti dubbatu hin jiru akkasumatti gaddaa wallinaan jedhan ijoolleen isaa wajjin jiranii bakka dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon illee garaana nyaatee jechuudha guyyaa silaa dhagee viidiyoorra irraan dalaga jedhee na dabbaree madhiise dhugaa rabbii amma firee argadhee dalaguutti malee baay'ee tokko garaana nyaate dhugaa rabbii wanti inni karoorfate wanti inni yaade hundi isaa yoo dacheetti gajjalaa namni jechuudha bishaanitti gadi haramee dhugaa dubbachuu fi isa booddanaa abdii kutate dhugaa maaliif jennaani birrii guddaa baase mananni isin argisiisaa ture gadda viidiyoo isaa keessatti argitanii jirtu mana sana akkasumatti mana sana fiizikaala isaa ilaaltanii iyyuu bareedina isaa ilaaltanii mana kutaa meeqaa kutaa ciisichaati kutaa adda addaa qaba manichi jechuudha saaloonii isaa bichaan iyyuu amma inni ga'u argitanii jirtu jechuudha meeshaa guutuu wajjin kana hundaa birrii kana hundaa baasee kan inni mana kana qabee fi isee gammachiisuuf jedheeti bakka yoo baqqaanii kana godhe garaanaa laafitti jedheeti kan inni yeroo hundumaayyuu waan hundumaa godhuu fi duukaa deemu jechuudha. Isheen kanarra dabartee galaafattee dhugaa rabbii humna isaa wanta inni hojjetate halkanii guyyaa hirrafuu kun akkuma isin argitanii olii gaddeemaasee barbaacha garaansaa kun waggaa tokko guutee ilma gubataa jira jechuudha. Haga kana hundumaa isa kasaarsitee erga inni mana kana fuudhee fi deebitee jala dabartee galtee jechuudha isheenii. Kanatti bakka baay'ee tokko gaddee baay'ee tokko humnaa walitti bu'eedhaan takka ofirratti gattaa'ee gaddeemayyoo akkasitti qalbii buusee boo'een beekudhanii bakka amma sadhumaa macarrashaa isaa abdii kutateetu bakka rifatee baay'ee tokko boo'eedhanii illee baay'ee tokko nagaddisiise dhugaa dubbachuu fi kaleessa kolfaa ture maaliif mucayyoon sun manfasii wayii qabdii kan jedhamu na kofalchiise dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan garasii garanatti dabarte waan ta'eef sana immoo diraamaa irratti hojjetti jechuudha sababii kanaatiif kolfaa ture jechuudha wallaahi san kolfe sanayyuu nan gaabbee jechuudha dhugaa dubbachuu fi gaafa nama immoo isa yaafadhee waa inni irra jiru gaafadhu baay'ee tokko inni kolfe sun dhugaa rabbii hedduu tokko ceephaamaa jira hedduu tokko gaddaa jiraanillee jechuudha malee haalli inni keessa jiru haala sodaachisaadha ergi kaleessaati waan nyaanni waan dhumne jechuun bakka abdii kutatee jechuudha isa dhugaa rabbii abdii kutateeti natti fakkaata. Kanuma dhagaa bakka waan abdii nama kutachiisu dhagaa bakka waan isheen hojjettus akka inni jiraatuuf miti kan isheen barbaadaa jirtu Sumayyuu jechuudha Sumayyaani akka inni jiraatuuf miti kana hundaa diraamaa kana hundaa kan isheen irratti gootu akka Saayidoon jiraate yookaan immoo dalagatee bakka firii matee jiraatuuf miti jechuudha ilmi namaa bakka dogoggora hin balleessa dogoggora sanas immoo balleessaa sanas immoo dhiifama gaafatee addabaabee ba'ee saba kana hundumaa irratti dhiifama gaafatee jira. Sanarraan iyyuu immoo fedhii isaa maleeti kan inni fuudha kana fuudhe jechuudha. Baay'ee rakkoodha dhugaa rabbii. Utuu beektu bakka Sumayyaan kun gurbaa kana baay'ee tokko miitee miidhama keessa gashitee jechuudha. Rakkoo guddaa keessa gashitee jechuudha. Rakkoo guddaa keessa gashiteetu kun akkasitti itti taphattee ana baay'ee tokko rifadhee baay'ee tokko gaddaa oole guyyaa har'a baay'ee tokko bakka dubbachuun danda'u dhugaa rabbii baay'ee tokko garaana nyaate jechuudha. Kun isheen viidiyoon isheen kaleessa waa'ee mana sanaa viidiyoo waa'ee manaa waraabaa turte isa viidiyoo isa kanaan dura waraabdeedha guyyaatti viidiyoo sana waraabdeeyyuu himtee jirti viidiyoo keessatti editingii gootee isa guyyaa galte sana wajjin wal qabsiiste malee jechuudha. Viidiyoochi isheen kaleessa gadhiifte sana isa isheen guyyaa waraabdeedha ijoolleen tokko achi keessaa viidiyoo argitanii dhuftanii Sumayyaan hin galle yamanii jirti. Viidiyoo isa kanaan dura waraabdee dhufte wal qabsiiste malee hin sobdii yamanii jirtiin sobdii Saayidoon biyya gashuu fi jettanii
viidiyoon isheen namticha wajjin mana keessa deemanii waraaban suni guyyaa isaayyuu himteetti gara dhumaarratti yoo dhaggeeffattanitu ta'e guyyaa viidiyochatti waraabde garuu isa kana immoo dhuguma galte natti fakkaata. Maaliif amma isheen achi ol jala deebiti yoonni galees jechuudha. Yoonni tasgabbaa'ee taa'ee gara sammuu isaatiitti deebi'ee yaade malee ammas jala deebitee dhufti jechuudha. Hin beeku waan dhugaa rabbii baay'ee tokko rakkoodha. Du'aa godhaaf malee baay'ee tokko rakkistee jirti dhugaa dubbachuu fi keessa baate bakka ilmi namaa maali gaafa akkatti rakkatu garaan hin jibbu dhugaa rabbii maal ta'a yoo ilmaan isaa argisiifte sin barbaadu yoo jettan rakkoon qabu fedha jaalalli dirqii miti sin barbaadu jennaan dirqama miti wanti nama dirqisiisu tokko illee hin jiru garuu immoo jechuu ilmaan isaa rakkatee guddifate biyya ormaa keessa taa'ee biyya itti jijjiiraman iyyuu miti isatu nama ta'ee dhugaa rabbii tattaafatee sababii manni tattaafatee kun akkasitti hojii hojjetatuufitu kunoo sheexannitti taphatti malee jechuudha. Namumti yamanii sana keessaa biyya dubbiiti biyya birriin hin jirredha nama ta'e soorumu hin jira garuu Saayidoo keenyaaf toshee rabbiin jechuudha jireenya isaa bareechee fi hamma immoo kunoo karaa kanaan sheexannitti seentee silaa guddina namaan jaallattu jiru namaan jaallattu hundeetti miti kunoo akkasittiin olii gabbur jaajisitee wanta inni dalagatu olii gafuutee ittiin ooftii jechuudha. Tiraaspoortiin kaffalee xiyyaaraan deemu maal kan abbaa isaati moo kan obboleessa isaatiiti moo kan isaati xiyyaara sana dabalii kaffalee deemaa jechuudha. Kan hundaallee yaaduu fi diddeessumayyaan dhugaa rabbii miidiyaa godhaaf akka rabbii laaffisuufi ijoolleen tokko baga jettu maaliif baga jettu baga dhiira gowwaatti akkasuma taphatu jettu gaafa ilaaltanii Saayidoon gowwaa isinitti fakkaata akkasumatti istaayilii masaa ilaaltanii isiniif hin galu gowwaa isinitti fakkaata amma rabbeedhaati gaafa ilaaltan maaliif gowwaadha jettuuni nama gowwaatti akkasuma iyyuu taphatu bagatti taphatte gosh maa jettuun maal rabbiin sodaattanii isin maan kan jettuun rakkate bar mucaa isaatii fi dhiiga isaatii bar isin amma firaafuu akkam godhattu dhiiga isa keessaa baate miti isarraa citte bar ijoolleen kun attamitti akka jedha ilmi namaa namni sammuu qabu du'aa'ii godhaa fi bakka du'aa'iidha bakka kan seenaa namaa jijjiiru kan nama jiraachisu kan nama kaasu kan nama jeessu du'aa'ii godhaa fi bakka maa du'aa'ii gootaniif maal ta'a yerootti baga sumayyaan goota yerootti jettaniin gootummaa goota garuu jechuu amma kanatti taphachuun maaliif barbaachise mucaa isaan argisiiftu ijoolleen argisiiftu sin barbaadu yoo jetteeno bakka hallaqe Saayidoo sin barbaadu fedhii kootiin fuutee fedhii koo ala fuutee jettanii dhiisuun dandeessi dirqamaa miti garuu ijoollee isaa sana yeroo tokkotti argisiifte ani iddoo tokko gammada dhugaa rabbii malee akkasitti kun amma nyaata nyaatu bishaan dhuguu bakka cinqii keessa rabar mucaan dhugaa sila har'a kan viidiyoo gadhiisu viidiyoo gadi dhiisne ole ofiifuu mataa isaa of hin beeku inni joon jedhe baay'ee tokko rakkateera baay'ee tokko joon jedhee jira isa kana fageessaa yaada maaliif ilma namaa taatanii namatti murteessina ani kaleessa dhugaa isheettiin kofalle isaafillee gaddeeraan isheettiin kolfean maaliif yortii isheen achiin baatee asiin baatee achiin deemtee achiin deemtu isheettiin kolfe malee isattuun kofalle dhugaa rabbii isaa baay'ee tokkoon gadde maaliif inni garaanaa laaftii jedheeti na jaallatti sumayyaan koo jedha bar na jaallatti jedheeti kan inni na sodaatti malee kan inni mana guddaa kana fuudheef ani isattuun kofalle kaleessa isheettiin kolfe dhugaa rabbii iddoo tokko garana nyaate garana balleessee waan dhugaa kaleessa ergi har'a waan nyaanne waan dhumedhani sanu biyya ormaa keessatti haati isaa wayii bira jiraatte obbolaan isaa wayii bira jiraatanii mooqanii fi kennaniin isaatiitti dhaqanii ilaalanii biyya ormaa keessa jira baay'ee tokko ulfaata dhugaa rabbii ilma dhiiraa gaafa rakkatuu fi gaafa dhiphatu immoo nama cannaqa bakka ilmi dhiiraa tokko gaafumaaf fagees asiitti zimjiree mataa haayee qophaa isaayyuu waa yaaduyyuu akkam garaanis hin jibba dhugaa rabbii du'aa'ii godhaa fi waan tokko waan hin jedhu qolleen qabaddu garana nyaate.